Biyyi keenya Ethiopian biyya qabeenya uumamaa akkasumallee haala teessumaa baay'ee bareedaadhaan badha. Laggeen, gaarreen, sululaawwan akkasumallee haala teessumaa ajaa'ibsiisaa fi qabeenya uumamaa namtolchee fi uumamaaf baay'ee qabdi. Qabeenya qabnu kana kallattii miidiyaatiin beeksisuuf sagantaan travel programii yookiin imala gaazexeessaa biyya keenya keessatti akkamitti jalqabame. Seenaan jalqabbii isaa bara Minilikii, bara Haile Selassie, bara mootummaa Dergii akkasumallee addaawaa fi badhaadhinaa maal fakkaata? Walumaa galatti seenaa jalqabbii sagantaa imala gaazexeessaa biyya keenya keessatti maal fakkaata ka jedhu jalqabarraa kaasnee hanga xumuraatti waliin ilaalla. An Nuredin Ahmediiti. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. The hell on earth, salt lakes and Sagantaan imala gaazexeessaa yookiin travel program jechuun sagantaa miidiyaa kan bakka garaagaraa deemuun aadaa, duudhaa, seenaa, hogbarruu fi uumamaalee biyya tokkoo agarsiisuuf qophaa'udha. Itoophiyaa keessatti sagantaan akkanaa seenaa dheeraa jijjiiramoota siyaasaa fi misoomaa waliin hidhata guddaa qaba. Addunyaan guutuun iddoowwan daawwannaa beeksisuuf sagantaalee akkanaa fayyadamaa turte, ammas fayyadamaa jirti. Itoophiyaanis haaluma kana keessatti tarkaanfachaa dhufte. The alpine ecosystem, where more than 50% of the plant species here. Yeroo Minilik lammaffaarraa hanga bara dijitaalaa ammaa kanatti sagantaan imalaa maqaa fi fakkii biyyattiin hadha addunyaa biratti qabdu kana bocuu keessatti gahee guddaa taphachaa dhufee jira. Furthermore, Simian National Park. Seenaan keenya xumura bara 1800 yookaan jalqaba jaarraa 19ffaatti nu deebisa. Itoophiyaan karaa kanaan maqaa ofii addunyaa biratti hawwataa taasisuu jalqabde. Kunis TV'n osoo hin taane barreeffama ragaa imaltoota alaa fi suuraa isaan kaasaniin yoo ta'u, imaltoonni biyyoota akka Biriteen, Faransaayii fi Jarmanii Itoophiyaatti dhufuun sirna mootota seenaa lolaa aadaa fi uummataa bal'inaan barreessanii jiru. Isaan lammiilee Itoophiyaa ta'uu baatanis kun travel journalizimii Itoophiyaa keessatti seenaa jalqabaa kan calanqisiisu ta'uun galmaa'ee jira. Tamsaasa miidiyaa ta'uu baatus ragaa sirriitti qindeessanii barreessuun ibsanii jiru. Gara boodaatti Minilik daandilee telegiraafii fi ijaarsa Finfinnee ammayyummaa agarsiisuu jalqabuun imaltootaaf daran haala mijeesse. Yeroo sana itti fufee turizimii seenaa Itoophiyaa addunyaa biratti mul'isuu jalqabe. Imalli ammayyummaa bara Minilikii jalqabee ammas itti fufuun bara Haile Selassie Itoophiyaa keessatti miidiyaan akka raadiyoo, fiilmii fi TV jalqabuun seenaa sagantaa imalaa gara sadarkaa haaraatti geesse. Yeroo kana turizimii Itoophiyaa guddisuuf Itoophiyaa Tourist Organizations hundeeffame. Kaayyoon isaa turizimii guddisuu, biyya addunyaa biratti beeksisuu, suuraa, dookumentarii fi qophiiwwan imalaa akka Laallibalaa, Aksumii, Gondarii fi iddoowwan seenaa biroo irratti hojjechuu jalqabe. Churches carved deep into the mountains, a testament to both faith and the extraordinary craftsmanship of the Ethiopian people. Bara 1964 televezyiiniin Itoophiyaa yookiin ETV'n hundeeffame. Kun yeroo jalqabaaf Itoophiyaanonni ija ofiitiin bareedina biyya ofii arganii ragaa bahuu danda'aniin. Haile Sillaaseen miidiyaa guddisuuf xiyyeeffannoon hojjechuun Itoophiyaan biyya seenaa fi aadaa baay'ee qabdu akka taate addunyaa biratti beeksise. Haa ta'u malee sochiin kun yeroo muraasa booda gootummaan guututti adda cituun bara 1974 mootummaan Dergii aangoo qabachuun miidiyaan guutummaan guututti to'annaa mootummaa jala galee. Sagantaan imala gaazexeessaa turizimii guddisuuf tajaajilus ni cufame. Miidiyaaleen ammas propagaandaa mootummaa qofa tamsaasuu jalqabanii. Tamsaasa imalaa, seenaa, aadaa, duudhaa hunduu siyaasaan bakka bu'e. Kanaan seenaan sagantaa imalaa keessatti adda citee gara duubaatti deebi'uu jalqabe. Yoo imaltoonni alaa dhufanii barreessan ta'e malee biyya keessaa qophiin imalaa tokkoyyuu taasifamuun hin danda'amu ture. Bara 1991 Dergiin kufuun booda Itoophiyaan gara bilisummaa siyaasaa fi hawaasummaatiin boqonnaa haaraatti ceete. Miidiyaan of danda'ee hojjechuu eegaluun miira haaraa hawaasa keessattis uume. Turizimiin akka diina biyyaan taane akka qabeenya misooma biyyaa ta'e ilaalamuun hojii jalqabe. But also serves as a habitat for rare species such as the gelada monkey and the Ethiopian lion, which can only be found in this region. Televezyiiniin Itoophiyaa sagantaalee akka ol bultii yookiin wuloo adar, dookumentarii imalaa gurguddaa akkasumallee wantoota biroo kan turizimii biyyattii beeksisan hojjechuu itti fufe. እንደምሰነበታችሁ ሳምንታዊን ውሎ አዳር መሰናዷችንን እነሆ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ kana boodas EBS TV fi miidiyaaleen dhuunfaa biroon kanneen akka Discover Ethiopia, Distinction Africa fi kan kana fakkaatan Itoophiyaa aadaa, duudhaa, seenaa fi biyyaa beeksisuuf hojjechuu jalqabanii. Kun boqonnaa guddaa ture. Biyyattiin bifa haarawaan addunyaa birattis of mul'isuu jalqabde. የምስራቅ በር የፀሐይ መውጫ ሲሉ ያሞካሿታል። መለያዋ ደግሞ
ነጭና አረንጓዴ ቀለማትን የደረበው ባለ 4 ሜትር ቁመታሙ የጀጎል ግንብ ነው። በረኩማ ለማ ኬሳ ኢንተርኔቲን ቢያ ኬሰቲ በባላችሁን ትራቨል ጆርናሊዝም ዮኪን ሰገንታን ኢመላ ጋዜexeessaa gara bilisummaa haaraatti seeneem barattoota gaazexeessitootaa fi imaltoonni dhuunfaa vloogii fi weebsaayitii bananii suuraa Itoophiyaa addunyaatti dabarsuu jalqabanii dokumentariin akka Itoophiyaa land of origins biyyattii addunyaa guutuutti beeksisee miidiyaaleen addunyaas kanneen akka BBC, Al Jazeera, France 24 fi kan kana fakkaatan Itoophiyaa keessatti qophii hojjechuu jalqabanii kunis turizimii Itoophiyaa gara sadarkaa haaraatti geessee to admire the peak of Ras Dashen, the highest point in Ethiopia. amma ammoo sagantaan imalaa tamsaasa TV qofaan osoo hin taane miidiyaaleen hawaasummaa irratti babal'atee yuutuubaroonni biyya keessaa fi biyya alaa baay'een Itoophiyaa dhufuun bareedina aadaa, duudhaa, teessuma lafaa bareedaa fi qabeenya Itoophiyaan qabdu miidiyaa hawaasaa fayyadamuun beeksisaa jiru. Kun dhaloota haaraan sagantaan imala Itoophiyaa keessaa babal'achuu agarsiisa. Same location where Africans defeated the Italians during the scramble of Africa, and I feel like each and every African needs to because on the 1st of March 1896 history was made across the entire globe, and that history was made right here. bara 2010 booda YouTube, Facebook, Instagram, TikTok fi kan kana fakkaatan babal'achuun YouTuberoonni biyya keessaa bakka daawwannaatiif qophii dhiyeessuu, seenaa fi aadaa ibsuu, bosona, laga, gaarreen, sululaa fi seenaa uummataa himuu. YouTuberoonni biyya alaa immoo Ethiopian travels video jechuun waa'ee Itoophiyaa kan hanga ammaatti addunyaan hin dhageenye akkasumallee seenaa dhokataa yookiin icciitiiwwan dhokataa Itoophiyaa fi kan kana fakkaatan jechuun bareedina biyya keenyaa agarsiisaa jiru. Kunis immoo viidiyoo daqiiqaa muraasaa keessatti simboo biyya keenyaa kan dura dhokate agarsiisuun daa'immanii hanga jaarsolii hundatti jaallatamummaa guddaa uumeera. The left column was General Armondi. The middle column was Albertini, which was captured around 9 a.m. here by the Ethiopians. As you can see, the church, the cave church by the mountain, Mount Kidanamret Gasoso. As you know, a lot of people doesn't talk about it, but the Ethiopians were not only good at fighting, but also on gathering intelligence. Like Bashar al-Alam, he used to be working for the Ethiopians. He was a merchant, but at the same time working as a devil agent or undercover for Ras Alula. Seenaan imala gaazexeessaa yookiin ammoo travel journalism biyya keenyaa seenaa Minilik lammaffaa irraa kaasee hanga ammaatti sagantaan imala Itoophiyaa seenaa guddinaa jijjiiramaa fi dandeettii of beeksisuutiin dhufe. Durii hanga har'aatti biyyattii fi bareedina ishee, seenaa ishee, aadaa fi duudhaa addunyaa biratti agarsiisuuf tattaaffii guddatu godhamaa jira. Exhausted, but the Tigrans, because they reside here and they know the topography and the geography of the location, so of course he has a tremendous experience of war. So that's why 130 years ago the turning point where almost 98-97% of African was under colonization, and when the European had a meeting, the Berlin Convention, to chop up our continent, the Ethiopians bravely made history here, the first battle. So this is to show him ammoo sagantaan imalaa qofaa miti namoota akka keenyatti miidiyaa bilisa ta'een biyya ofii ibsuu danda'uun seenaan haaraan barreeffamaa jira. Biyya ofii agarsiisuuf beeksisuun waa'ee bareedina biyya ofii tolchanii himuun dhaloota hunda keessatti baratamaa dhufee jira. Xumurree jirra. An Nuredin Ahmediitiin waan nu daawwattaniif galatoomaa. Seenaalee wal fakkaatan argachuuf YouTube koo subscribe gochuu hin dagatinaa.